السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكان نجاجرت فيا ورجعتني حتى أنتنا أبي أدى تيتك سني في دله جرا أبي شبكة فريد لجو سني في دله زيني سوا موبايلي هذا لجو جرا غرفة إذا أنت جرا ولي شيء جو قبضنا مو شيء جو تاني ده كم كيسان باشو قبضني أني ويوتيوب وبعد أفني تكاسم بس تجو شنو ما أنا كمان لك على لا تكتمون نفسي جرا kanaafuu isin ammoo ishee gochuu qabda maaliidhaaf namni biraallee itti fayyadamu waan ta'eef waan bilaashaa maallaqa waliin kafaltuu ishee gootee biraan geettaa sabsiraabii naa godhi isin jedhan jiru ishee gooteetumaa wal biraan geettaa jechuudha. Amma kallattii mana aappii isin agarsiisa jechuudha. Aappiin bifuma kanaan dureen hadha aappii lama isin agarsiisaa iyyuu aappiin tokko isa kana jechuudha. Aappiin tokko isa kana jechuudha. D-Tunnel Pro jedhu kana jechuudha. Isa kana Pilistoorii keessan keessa deemtanii gabbuuftanii jechuudha. Pilistoorii keessan keessa deemtu. Pilistoorii keessan keessa deemtanii D-Tunnel jettanii barreessitanii Pro jettanii boodatti baatanii jechuudha. Aappiin kun akkanatti isin hojjechuu. Aappiin kun isa kana keessa deemtanii gabbuuftanii akkatti iddoo kana hawwatanii daawwaa gaggoodhatanii keessa gabbuufatanii booda nama aappeen godhee jala seenaa. Egaa akkatti jala seentanii eessa tuyxan? SP iddoo itti kana dhuma kana jechuudha. SP iddoo itti kana tuyxan jechuudha al takka. Akkanatti egaa isiniin dhufee booda gubbaa kanatti koodii jijjiirachuudhaaf jechuudha. Paaspoortii isaa jijjiiratanii itti fayyadamuudhaaf gubbaa kanatti maal jettanii barreessitanii 112233 jala kanatti illee akkuma san 112233 booda loogiin gootan loogiinii namni ilaalin jiru akkana fuula kana isinii bana jechuudha. Oggoonni fuula kana isinii bane as tuqaa sarara sadii kana tuyxan jechuudha. As user iddootti kana tuyxan jechuudha. Create user iddootti kana tuyxan jechuudha. Egaa haala kanaan tuyxanii iddoo tuqaa xiqqoo sana dhuftan jechuudha. Tuqaa xiqqoo sana jechuudha. Tuqaa xiqqoo sana al takka tuyxan jechuudha. Egaa achi tuyxanii kun akkanatti isinii baasaa sa'aatii kana gubbaatti deeffattan jechuudha. Sa'a 3 asumaan barreeffama kana tuyxan jechuudha. Akkanatti deebiftanii kana kaneeffattaniin booda as tuyxanii jechuudha. Xumurtanii jettanii maal gootanii koppii gootan jechuudha. Okay gootanii lakkoofsa san qabachuu qabdan jechuudha. Okay gootan waan ta'eef haala kanaan jijjiirattanii xumurtanii jettanii jechuudha. Maallaqa ammoo akkaataa itti maallaqaan itti fayyadamtan inshaallah viidiyoo biraa irratti kallattiidhaan bal'inaan isin agarsiisa jechuudha. Akkaataa maallaqa itti guuttanii itti fayyadamuu dandeettan kallattiin bal'inaan iddoon irraa bitamu isin agarsiisa inshaallah gizee biraa jechuudha. Amma nama keessa deemnee lakkoofsa kanatti sajjallaa koppii godhatanii jirtan jechuudha. Namni koppii baafatee hin beekne hin jiru jedhee yaada. Asuma iddoo kana gubbaa irratti tuyxan jechuudha. Kun akkanatti feesii kana gubbaa irra gootan jechuudha. Kun amma paaspoortii fi yuuzarneemii illee naa dhufe. Amma paaspoortii irraa asitti guuttadhaa jechuudha. 23 80 74 takka jechuudha. Irraa hiixan jechuudha. Kan amma akkanatti irraa hiixanii yuuzarneemii asitti dhiifattanii amma dhumantee jira jechuudha. Achi booda eessa dhuftan? Iddoo tuqaa xiqqoo kana dhuftanii iddoo tuqaa xiqqoo san baatee dhuftanii zeenii riyaala 20 moobaayilii riyaala 20 ka 60 as gubbaa dalagaa zeen firii neetti 100 kana gubbaatti dalaga jechuudha. Sitii firii 100 working kana gubbaatti dalaga jechuudha. Sitiin ammoo moobaayiliin dabalataan asitti illee dalaga haala kanaan jechuudha. Moobaayiliin firiin oriijinaal ammoo kana gubbaatti dalagaa jechuudha. Mobaayilii firii bara 2021 kana gubbaatti dalagaa jechuudha. Achi gubbaa kaa'atan
Sabaan ammoo namni kan 45 kan keessaa qabu tiktookii ilaaluudhaaf gubbaa fayyadamtu jechuudha. Haala kanaan egaa fayyadamtan jechuudha. Sabaa wajjin ana fayyadamuudhaaf ammoo as gubbaa kaa'attan jechuudha. Egaa kana gootanii beessuun isin gootan takka illee yookaan natti gootan jechuudha iddoo kanatti. Amma shabakaa kana ofirraa dhufaa shabakaa tokko banaa jira. Okay, eshi kun nuti gootan jechuun haala kanaan isin dalagaa jechuudha. Yuutuubii waan hunda baay'ee tokko humna qaba jechuudha. Aappiin kun akkuma aappiidhaan kaawwanii baay'ee tokko humna qaba irraa fayyadamtu jechuudha. Amma sa'aatii 3 osoo irraan bu'innaa dalagaa jechuudha. Akkasumatti koodii 5 6 6 torba dalagatanii liinkii isin barbaachisa jechuudha. Liinkii illee barbaachisa ta'e gubbaa irra isin kaa'a yoo isin dhibe jechuudha. Isin ammoo isuma iddoo barreeffama gama harka gubbaa irra jirtu san tuqxanii jala seentan jechuudha. Haala liinkiin malatti jechuudha. Haala kanaan dalagee jira jechuudha. Amma waan feetan jala seenuu dandeettu. Amma meen cufa fakkeenyaaf cufee haala sana agarsiisa. Amma WhatsApp jala seenuu. Jala seenuu Muhammad Eegee kan maanaa beeku. Duwwaa wanta kan dalagan jechuudha. Amma duwwaadha. Dalagaan jiru argitan jee yaada. Kun akkuma argitan dalagaan jiru jechuudha. Amma duwwaadha. Akkas gootanii jechuudha. Egaa akkas gootanii amma amman bana xiqqoo malee hin jechuudha. Akkanatti otomaatika dalagaa. Deemna. Akkuma argitan kun itti gaasii ta'ee jiraachuu ammoo inni itti barreessisan jechuudha. Haala kanaan egaa fayyadamtu jechuudha. Kana amma tokko ammoo kan isin agarsiisu kana ammoo isa kana jechuudha. Kana akkanumaan dabalatanii fidaa jira. Kun ammoo jala seentan jechuudha. Baada jala seentanii iddoo tuqaa 3 kana tuqxan jechuudha. Iddoo kana gootan jechuudha. Iddoo san tuqxanii is gootanii okay is gootanii telegiraama isaanii jala deemuudhaaf jechuudha. Paaspoortii iddoo argatan jechuudha. Kana telegiraama gubbaatti juun gootanii kuni moobaayilii fi sawaa dalagaa jechuudha. Moobaayilii fi sawaa qofa dalagaa kun. Okay. Amma kun fagoo jira waan taateef ol deemtan akkana gad deemtanii ilaallatan gubbaa kana jira jechuudha. Amma kun waan awwala asiin ol deemee barbaadee argeef akkana ta'a. Kada kana jiru ammoo bara 2022dha. Sunniin hin dalagu jechuudha. Qaama dalagaa jiru kami sawaa fi moobaayilii illee kami jechuudha. Kan dalagaa jiru isa kana sawaan ammoo kana moobaayiliin ammoo kana jechuudha. Isaan lamaan kunniin dalagaa jiran jechuudha. Maal gootan hogguu achitti galfachuu barbaaddan isuma gubbaa argattan jechuudha takka. Akkanatti isin ol baasa jechuudha. Aappima gubbaa argattu hidhan jechuudha. Kun aappiin akkanatti isin dhufa eegessa gubbaa argattu hidhanii aappima gubbaa argattu hidhan jechuudha. Kun koodii fiddee akkanatti asitti isin eegsisu jechuudha. Amma xumuramee jira. Achi booda kun as qofatu hidhan jechuudha. Shaqqalee jira waan taateef kan jala dhufa. Banaa jira jechuudha. Dalagee jira jechuudha. Lama akkuma argitan
kunuun na dalagaa jira. Kunoo itti hidhatiin jira jechuudha. Amma dalagaa jira jechuudha akka ajaa'ibaatti. Isa kanallee akkanatti bifa kanaan irraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Sababa firii bara 2021 mobaayilii firii bara 2021 fayyada kanneen gubbaa kaa'atan jechuudha. Haala kanaan irraa fayyadamtu yaada keessan na barreessaa. Maasalaama walii daddabarsaa isin jala nagaatti.